Yes. Dhugaa dubbachuuf dhalaan beekni hagam feete yoo si jaalatteewu isiin baafatteen dubbattu dhiirumaa gaafataani. Dhiirumaatu ammaas yoo isiilleen wal qalbistan bakka jarjaree deemee dubbisuu dhiiraa jechuudha. Anumaatutu isii wal baruu fi maaliif duraanis waan already wal beeynuuf akka carraa ta'ee ani hojiidhaaf isteeta irraan deemaa ture. Ani Daalaasiin jiraachuu ture. Isiin Atlaantaa ana dura dhuftee jirti. Atlaantaa Joorjiyaa jechuudha. Achittiin arkee yeroo sanitti bas isiinis maatii wajjin hin jirtu nama iddoo kophaati jechuudha. Waan duraanis xiqqeenya irraa wal beeynuuf baatii takka keessatti jaalalatee wal fuunee Daalaas fideeni asitti ilmaa walirraa horree haganaas keenye jechuudha. Mashallah, mashallah. Ammallee rabbiin biisinaa dheeressu dhumatti hojii sinaa jiraachisu. Dubartoonni keenya takka gaagaa fi dila keessaanis koomantiinis barreessu jiranii fakkiin jaartii yoo qabaate yoo hin qabaanne hin qabu yoo qabaate immoo lammaffaa taanaa fi sadeessoo taanaa fi afureessollee taanaa fi jechaa jiran. Zakkiin kanarratti akkami dabalata haadha manarratti barbaaddaa dubartoonni keenya dila tokkootu si hawwachuu jira abdii sirraa qabanii saniifuu maalii deebisaan kan ka'e asirratti asumaanuu warroota gaafii na gaafachuu turan kanaaf maal deebistaaf lammeessoo ni qabdaa hawwii. Ani jaartiin tiyya takkuma ilmi namaatu jaaltuma takkarra yoo taa'ee asiinillee ibsuufadhaaf maaliif yoo jettee jaartii gummeessuunii fi jaartii lamaa sadi fuudhuun yaaduma keetii fi dirmateetii fi qabeenyuma kee facaafti jettee. Jaartii tiyyataniin amma hojii jiru haadha manaa tiyya qaalii taniin takkaa fi afur isii godhadhu isuma tanaa hin jaajuu rabbii wajjin inshaallah. Shiishe maashaallah. Assalaamu alaikum dubartoota akkamitti jirtan nagayaami maaliif jirtan isin maal godhu jirtanirra nageenyi rabbi akka isin bira jiraatu abdiin qabaa. Egaa galatoomaa deebisaan kan isin deebite anumaa isinii godhuu danda'u dubartii takka afuriitiin qabaa jee. Salaamu alaikum salaamtuma isin jaa. Okay galatoom namoonni tokko warreen qabeenya qaban irra guddaan isaanii faamilii isaaniitii fi jaartiidhaaf ijoolleef yeroo hin kennanii qabeenyaaf biizii ta'an jaan. Zakkiin kanarratti yoo faamiliif maatiidhaaf yeroo ni qaba yeroon ati biizinasa irratti dalaga irratti dabarsituu fi maatii keetii wajjin dabarsitu wal siidan jira. Ani dhugaa dubbachuuf nama maatiiti. Nama akka malee maatii jaalatu nama sa'aan 24 keessaa sa'uma hirriiba raafnu gartee yoo namni guura fubeete namni gartee yeroo san wayii wal arkaa namoonni rafa namoonni akka nama afraati gartee du'ee jira. Yoon ta'in sanii achi sa'aa 8 tarafuun achi baafannee alatti sa'aa taan hunda maatii wajjin nama jiru nama maatii wajjin jiru bareedduu gartee yeroo hunda tagartee bu'aa bahii hin qabne sa'aa fadhan mana keessa wajji ta'anii sa'aa fadhan rafanii sa'aa fadhan kaanii sa'aa fadhan gabbahanii yeroo gaarii qilleensa wajji fudhatanii dabarsanii isaanii wajjin dabarsa kana dhibbarraa dhibbatti kana duuba hin jiru kana namoonni na beekanilleen warroota biyyaan jiru sirriitti beekanii jechuu barbaada. No, maashaallah galatoomi. Zakkiin amala isaatirraa waan isa gammachiisu lama akkasumatti amala keetirraa silaa amala kana rabbiin irraa dhiise jettee hin feene keessaayis lama waan amala keetirraa si tolu lama waan hin feene lama. Amala kiyyarraa immoo amala keetirraa maaltu si tola amala ifumarraa bakka ani nama bakka yeroo hunda masgiida dhaqee salaatee ibaadaa godhee salaata fardii egaan salaatee booda sunnaa salaatee masgiida keessa taa'ee zikrii godhee rabbii kiyyaa wajji haasawu wanni sanirra na gammachiisaa hin jiru obboleessa kiyya kan dura. Maashaallah. Amala keetirraa silaan amala kanaa qabaachuu baaddeettee wanni qabdoo ni jira.
waan hin feene jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf kijibuu fi bas namaaf quudha dhabuu riba dhabuu qomatan agartee namni mana daabboo godhee gartee ilma namaatiif gammachuu dhabuu san inumanii sin jaaladhu namni illeen akka akkas ta'ullee hin barbaadu. Maashaallah. Namoota keessaa nama akkamtu si aarsa yeroo gartee nama akkamtu si mufachiisaati. Nama keessaa namni na aarsu nama gartee akkanumatti lafaa ka'ee waan takka osoo hin yaadin waanuma fedhe waanuma bakka hin dubbadha jedhu wanni beeku nama ofaanii baatu kun waan atiif gaarii si fakkaatu nama haan aarsitu. So waan akkanumatti waanuma fedhe namaas arrabsuus taatuus namaas qeequus ta'uu bakka waan afaaniif illee dubbachuu hin tolle nama dubbatu barbaadu. Thank you. Asumaanuu gaafiin Zakkiin deeggaraa Arsenaalii yeroo hedduu maaliyaa Arsenaal sirratti agarra. Arsenaal deeggarta kilaba kubbaa hambataa kilabni deeggarta. Akkuma nama dura jetti ani deeggara Arsenaal osoo hin ta'in jersii maaliyaa isaaniitiin uffachuu barbaadan. Okay. Malee deeggara Arsenaalii miti ani Real Madrid deeggara. Okay. Galatoomii ulfaadhu Zakkii keenya gaafiileen itti aantu akkana jetti eeyyeen godhe yookiin immoo lakki goonee jettee deebista yoo waan kana gootee jiraatte godheetta yoo hin godhin immoo lakki hin goonee jetteeti bira kunnaa jechuudha. Okay, gaafii jalqabaa jireenya kee keessatti akkaan rakkattee boochee ni beekta. Ni beektaa? Rakkoodhaaf? Jireenya kee keessatti akkana itti ilaal gaafiin eeyyeen godhe yookiin immoo lakki hin goone qofa jetteeti deebista. Jireenya kan kee keessatti akkaan rakkattee boochee ni beekta. Yoo beekte een hin beeka yoo hin beekne lakki hin beeku. Rakkadhee hin boonye hin boonyeen dhugaa dubbachuuf yoo immoo jaalalaa fi namni waa sirraa tahee yookaan ilmoon sirraa dhukkubsattee booyuu ni malta. Waan biraatiif rakkoof jee hin booye illee hin booyilleedha. Thank you. Jireenyi sitti hedhaawee maaliifiin jiraadha jettee cinqamtee ni beekta? Lakki. Jaalalaan qabamtee boochee ni beekta? Jaalalaan boochuu akkasitti booyuun hin mala. Nama bochisee faa wajji booyee faan hin beeka. Bochistee imimmaan ishii deebi'ee si bochise wajji boochise. Okay. Maallaqa namaaf ergitee namni san maallaqa bakka hin taanetti baasee osoon erkuu baadheettee sheenooyitee ni beekta. Ngooneesi gurmaanuu waan sanaan waan hin erguu bikka naan maltu bikkaan irratti hin baasa jee yookaan rabbiin irraa jaalatu irratti hin baasa yookaan waan inni namni sanitti nagaafate sanii ilaalaa jechuudha. Inni yoo fedhe na duubaa waan fedhe yoo godhe san isaaf rabbi qabdu. Ilaahin Oromoo ta'uu baadheettee sheenooyittee ni beekta. Sheenawullee hin beekuus Oromoo ta'uu kiyyaafillee illee hin gaabbu. Bagaan ilmoo Oromoo ta'ee jee ittiin boonaa ittiin illee hin dhaagadhaa. Namni ati harkaa isaan feene garuu maallaqa si gaafatee kannitee fi ni beekta. Hangan qabu san. Osoo hin fedhin zigaalteetuma namni si gaafatee amma zigaalumaaf osoo hin fedhin kannitee ni beekta. Zigaaleen beeku yoo niin kannuu fedheef dhuma keessaa beekin kannaaf. Firri kee osoo maallaqa si gaafatu fira kee diddee nama biraatiif or nama sin beekneef kannitee ni beekta. Hin beeku. Gaafii jaalalaa nama gaafattee noo sirraa hin qeeballu siin jaanii ni beekta. Nama hedduu of course ati sai. Qabaa miti yoo ati sai. No, wanni siin jee no ati osoo bultittiin sehin ati gaafii jaalalaa nama gaafattee namni si didee ni beeka. Osoo gaafa dardarummaa keetii. Nan jirne lakkii akkamittuu na didee naatis. Baay'ee. Gaafii jaalalaa si gaafatanii noolatti jaartiin qaba namaan jettee dhalaan jettee ni beektu.
hedduun hangan qabu sanfaan. Okay. Maallaqa gaafa ijoollee faamilii tante jalaa shawwaddee ni beekta. Neeba waan akkasii. Zariirraa hin qabnu waan akkasii. Barsiistuu tanteetirraa jaalalti si qabdee ni beekti. Neeba. Okay. Jaalallee saahiba keetii jalaa janajjantee ni beekta gaafa dardarummaa keetiitiin baata. Neeba. Hin beektu. Yaa hin beeku. Okay. Jaaba. Hin beektu mee? Neeba rateeroo. Okay. Galatoo. Namoonni tokko zakki keenya yeroo hedduu wal bira qaban wanni kun wal faallaa ta'eetis namoonni garuu wal bira qaban irra guddaan namaa jaalalaa caala irra guddaan namaa maallaqaa caala jaa. Ati mee waan kana lamaanuu wal biratti agarte jaalalas qabeenyas agarte namni keenya yeroo takka takka immoo waan walitti fakkeenyaaf chaalenjii godhaniiti wal bira faa kaaya waa lama. Dubartii akkaan qabeenya qabdu garuu tasin jaalanne jaaniiti fuutamoo dubartii qabeenya hin qabne ta garuu jaalala qabdu faa fuuta jaaniiti akkasii wal bira kaan. San jechuun qabeenyaa fi jaalalaatu wal dorgomee jechuudha bikka tanatti. Ati mee bikka tanatti qabeenya moo jaalalaatu caala jetteeti amanta? Lamaanuu agartee jirta waan ta'eef. Jaalalaatu caala. Waaw qabeenya jaalalaatu caala. Qabeenya irra jaalalaa caala obboleessa kee. Aboo warri qabeenya maallaqa jettan kunoo dhaggeeffadhaa warri lamaanuu harkee kana jaa. Maaliif kana jechuu dandeessime? Maaliif jaalala caalchiste qabeenya jaalala? Maaliif yoo jettee gaafii bareedduudha. Namni qabeenya ilma namaa fida. Digalee. Jaalala yoo qabaatte immoo jaalalaanii gammachuu fi abdii hortee qabeenya sanuu akka akkasutti si deemtaa jechuudha. Kanaaf yoomiyyuu taanaan qabeenya boruu harkattaa, boruu dhabdaasi, jaalala dhugaadhaa yoo qabaatte immoo jaalalaatu caala waanuma. Wanni jaalalaan qixxaa'u hin jiru. Thank you. Galatoo. Bikka tana yoo dandeessan hawaasni bikka tana akka naa waraabdaniin fada viidiyoo akka hundi keessanuu yoo xiqqaate namni hedduun akka waraabdaniin fada gaafilee nama zakkii gaafadhu tana gaafii itti tana. Egaa waan hawaasaaf gumaachite irraas gaafanne waan kana hundarraas gaafanne ani ogguun daddaga'u ijoolleen natti hin tulle mee gaafuman isaa wal bareen gaafii tana gaggaafadha jeetiin ol sii kaa'ee arra guyyaan dhufee mee uffatootaa fi waan zakkiin uffaturraa gaafii xiqqisoo isa gaafannaa. Zakkiin kopheen isaa firiin afur yoo walitti daamte biyyatti mana jaartii naan jeesaa inni biyya tokko mee sangaa nin gaafadhaa jeetiin gaafilee biyya keessa gaafilee naqee mee gaafilee tana tartiibaanii si gaafadhaa tartiibumaan naa deebista. Zakkii qabattoon danda'e ta irra qaalii dooraa lameeqa ta irraa gadhaantu dooraa lameeqa. Dhugaa dubbachuuf gaafii keessan osoo hin deebisne duratti ani waan bareedduu uffachuu fi waan qaalii uffachuun ni'imaa rabbii mul'isuu fi gartee mee wanni tunoo kopheen rakishaatii fi qabattoo rakishaatoo dhiiroo mee garaagarummaan isii maalii ta qaalii ta'u akkamii kopheen qaaliin karaa haayiwee bareedaa irratti hin deemtamu. Akkamisi comfortable moo kopheen taanis yoo uffatte akkamii yaada jedhu irratti laaluu fi waan kana bitadhee laaluuf waan ta'e garuu gaafii keessa irratti yoo deebi'e ani nama gartee qabeenyummaa kiyyaa fi as keessatti dhaadachuu taati. Nama olaantummaa gartee as keessatti barsiisuu fi wanna ijoollee. No. Tun gaafii teenya. Tasanii sin laalchisu. Tasanii tun gaafii teenya nus gaafate nu deebisiidha. Nuufi hawaasaa fi namni hundi baruu feeneeti as bikka tanatti ol fuudhuu fi ol feesuu fi wanni jaamu takka illee hin jiru gaafuma teenya si gaafanne just gaafuma teenya san akka nu deebistu feena. Hawaasnis akka ati nama of ol hin fuunee fi ol hin dhaqqaabbanne akka farratti wanni beekuu qabdan Anzakii yeroo inni gargaarsa kan nu isaa poosti godhu arkeetis hin beeku gaafiin tun silaa gaafii achi gad jirtu kanan gaafadhu ture. Mucaan kun nama waa poosti illee godhuu miti akka inni of ol hin fuunee fi of hin dadhaanne namuu hawaasni guutuun si beeka akkasitti nu jalaan qabatanii fi just baruma fanumaaf baruu barbaanneeti
jalqaba gaafiin jalqabaa qabattuun zakkii irraa gataamti rasisaan meeqa qaaliin meeqaa jetti qabattu irraa eegalla waan ta'eef. Dhugaa dubbachuuf itti qabuuf hedduu miira keessaan galee abdii xiyya ani itti dhaaduuf illee osoo hin taane qabattuun dhugaa dubbachuuf irraa gadii jeeyoonii sittiinee 750 irraa qaaliin ila haga kumaa fi 100 deemtu. Kophees yoo as deebinee dubbannee kopheen naannoo fadhama har'a qaaliyooniin jeeta 650 har'a rakishaa 500 kana immoo kana hunda waan maallaqa baasuu fi yeroo facaasuu fi ittiin yaadachuu barbaadee osoo hin ta'in ilma namaati umriin ati keessa jirtus si murteessiti. Waa bareedduu uffattee waan bareedduu boontee onneechuu barbaadda agartee. Maaliif ani by the way namni maanuu oguu waa xiqqoo takka harkatee rabbii waa isa biratti beeku wanni ati irraa hin gammadin wanni siif hin taane abbaa keetiifis hin taatu yoo ati gartee yeroo keessa jirtu kanatti irraa uffattee irraa nyaattee irraa dhiigee waan bareedaadhaan karaa rabbiitti irratti illee hin baasin wanni ati himattu jiruu tanaa wanni irraa gammachuu jettee si'aachisuu hin jiru hin jaa. Kanuma wal qabatee ani dhugaa dubbachuuf waan kana ittillee hin gammaduus immoo laalumaaf wanni hunnee waan akkanii akkuma reefu gaafii xiyya keessa si deebisee si haasanitti kophee bareedduunii fi kopheen gartee tarashaatis haruma tokko irra deemtaanii sanis lafuma irra deejjettaanii garaagarummaan qabdi. Yoo aayaa walirra qabaachuu fi walirra bareedduu taate malee sanumaa fi kanumaan jaa obboleessaan. Thank you. Galatoomii gaafii tana beekaafiin si gaafachuu fedhee gaafiilee nama hedduuti. Namoonni tokko tokko manii fi qabeenya illee hin qabne as gubbaa akkana waan akkana qabna jaaniiti yeroo hedduu akkana jaanii namoonni immoo akkana qabeenya qaban addii kana agartan ogguun gaafii tana dhiyeessuuf akka inni itti of dhoksee lubbuun asii galtee so anis beekaatiin gaafii tana gaafadhe galatoomii jennaanii sila namoonni tokko tokko an akkana jeetii dubbataa zakkiin nama akkasillee akkan ta'eenii agarree jirra sanii fi hawaasni illee ammaan tana baranii jiranii. Tole gaafiin itti aantu miidhaan nama qabeenya qaburratti gahu kagaruu nama normaala jiraatuma normaalatti usee jiraatu irratti hin geenye ni jira. Miidhaan garuu nama qabeenya qaburratti miidhaan isarra gahu yoo jiraate ammoo nama qabeenya hin qabne irratti hin geenye miidhaan kophaatti nama qabeenya qaburratti gahu amma ni jira fakkeenyaaf kophaatti. Miidhaan ati namni qabeenya qabu akka lamatti hiikama gartee. Miidhamuus ni dandeessaa ittiin illee of eeguu ni dandeessaa yoo karaa rabbii irratti fi waan toltuudhaan kan dalagu yoo taate. Saniif